Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota miidiyaa Wiirtuu kan daawwachaa jirtan miidiyaa Wiirtuu irraa qophii ogbarruuti. Qophii ogbarruu keenya irraatiin ammoo keessummaa addaa tokko qabadheen isiniif dhiyaadheen jira. Keessummaa kana waliin kan isin faana turtii godhu ani Odaa Abtaamuuti. Gama ogummaa kaameraaf teeknikaan ammoo Tolisaa Bultii nu faana jira. Akka xumuraa qophii keenyaatti nu hordofaa. Tole baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. Mee daawwattoota keenyaaf maqaa keetiif bakka irraa dhufte akkasumas mee hojii kee waliin si barsiisaati. Galatooma maqaan koo Badhaasaa Firsaa Fiixeen jedhama. Hojiin koo already barsiisaa yuunivarsiitiiti. Bara 2006 irraa kaasee 2006 Jijjigaa yuunivarsiitiitti ramadame. Yeroo dhiyootti 2010 kaasee immoo akka carraa ta'ee Amboo yuunivarsiitii irraa barsiisaa jira jechuudha. Tole keessummaa keenya taatee waan argamteef irra deebiitiin baga nagaan dhuftee siin jechaa. Galatooma. Mee ati barsiisaa yuunivarsiitiidha. Yuunivarsiitii Ambootti barsiisaadha. Maal barsiista? Kanan barsiisu dipaartimentiin injineeringiidha. Siivil injineerii jechuudha. Tole. Kanumaan barsiisa. Tole muummee injineeringii irraa barsiistaa yeroo irraa kan immoo kitaaba tokko barreessitee jirta. Kitaabni kuni kitaaba seenaati moo asoosama moo ogbarruu keessaa mee garamitti ramannu? Baay'inaan kitaaba saayikolojiiti. Moor xiinsammuu seenuu sana jechuudha. Tole. Innis baay'inaan dhaloota bara keenya keessa jiran giddu galeessa godhachuun jireenya isaanii akka jijjiirrachuu danda'an irratti xiyyeeffadheenna jechuudha. Praaktikaali. Tole haa ta'u mee gara kitaaba keetiitti deebinaa. Ogbarruun siif maali? Ogbarruun anaaf already wanta hin baratamne tokko barsiisuudha jedheen fudhadha. Dhaloota jijjiiruu jechuudha. Seenaa barsiisuu jechuudha. Hedduudha already ammaaf kanumaa jennu. Tole mee kitaaba xiinsammuu irratti xiyyeeffattee barreessiteetta. Yeroo baay'ee namoonni kitaabota barreessan akkuma arginu dirqama kitaaba dhimma joornaalizimii yookaan ogbarruutiin namoota walitti dhufan ta'uu hin qabu. Namni haaluma keessa jiru yookiin muummeema jiru keessaa ba'ee dubbisuudhaan yookiin baay'ee dubbisuurraan kan ka'e gara barreessuutti dhufa. Atis muummee injineeringii irraa anis hirmaannaa gochuun qaba waa buusee coba wayii tokko buusee darbuun qaba jettee ogbarruu Oromootti hirmaattee jirta tokko jettee mee kitaaba xiinsammuu kanaa akka barreessituuf maaltu si kakaase? Yaada bareedaadha. Moor kitaaba xiinsammuu kana nan barreessuuf yaade piraaktikaalii waan hojjedhee agarsiisedha. Yeroon siin jedhu namni dirqama waa'ee xiinsammuu yookaan immoo waa'ee biizinesii barreessuudhaaf waa'ee biizinesii barachuu hin qabu. Moor anaan kan kitaaba kana barreessu kan taa'e keessa tokko biizinesii yookaan immoo xiinsammuu irratti hundaa'e wanti hin danda'amne tokko ni danda'ama kan jedhu waan xiqqoorraa kaasee kan sadarkaa guddaarra kan ga'eeru waan qabuuf jechuudha farkaati. Innis dhaabbatadha. Bara 2012 keessa yeroo akkuma dura sitti hime Jijjigaa yuunivarsiitii irraan ture. Jijjigaa yuunivarsiitii irraati yeroo rakkoo uumame sanaatiin achi buqqaanu waa tokkoon barreessan ture. Waan inni barreesse suni waan xiqqoo har'a yoo keewwanne bormoo guddaa bira geenya kan jedhu waan hojiiru ilaalee barreessaan ture. Inni sunis dhaloota beektota hedduu biyya keessaaf ala jiran walitti qabuutiin dhaabbata hundeesse jechuudha. Dhaabbata guddaadha. Dhaabbatichi amma maqaan isaa Waldaa Aksiyoona Injineeringii fi Biizinesii Biraayitidha. Achuma jalatti damee adda addaa qaba. Amma aktiivileen hojjechaa jiru mana barumsaa Biraayit Jenereeshin Akaadaamii keejirraa kaasee amma sadarkaa kutaa 4tti ga'eera. Baay'eedha walumaa galatti jechuudha. Kana keessatti ani hojiin koo hojii walitti qabaa boordiiti. Rakkoon achi keessatti dabarse sanatu ni danda'ama kan jedhu tokko. Namni yeroo baay'ee akkuma beektu abdii kutata dafee isa sana abdii kutachuu baanne namni immoo akkuma seenaatti akka namni nu beekutti waliin hojjechuu hin danda'anii waa uumuu hin danda'anii wal baqatu wal shakku isa jedhu sana balleessuudhaaf aarsaa guddaa irratti kan falaa turre ani hiriyoonni koo hedduun isatu har'a immoo kitaaba ta'e waan ija godhatee masmara qabateef kitaaba ta'e
dhaloota kana immoo barsiisuu danda'ama isa jedhu irratti hundaa'een kitaaba saayikooloojii kana milkaa'inni kee murtoo keetiin qabadhee as ba'e jechuudha. Kanaaf kitaabni kun jireenya keetiin walitti hidhatiinsa guddaa kan qabu ofuma keerra dhaabbattee kan barreessiteedha jechuudha. Akkasuma. Mee dhalootaaf kitaabni kun ammam barnoota dabarsuu danda'a jettee yaadda? Ani akka yaadutti barumsa guddaadha jedhee fudhadha. Maaliif yoo jette keessumaa akkuma beektu dhaloota baay'ee barate qabna. Baay'ee baratee baay'inaan immoo yeroo isaa iddoon taa'etti dabarsu jira. Baay'ee masaa yeroo masaa manuma taphaatti manuma bunaatti akkuma beektu sa'aatii 24 hojii mootummaan argadhee kan fiigan jiru. Moo garuu xiqqooma jiru sana yookaan immoo hojii uummachuutiin waan xiqqootiin yoo kaaste waan nan danda'a yoo jette boru ofirra darbitee dhalootaaf biyyaaf bu'aa buusuu dandeessa. Jedhee tanan dhaloota hin barsiisa. As keessatti gaa waan kitaabni kun baay'inaan barsiisu ofitti amanumsa jedhu sana jechuudha. Confidence waa akka dandeessu, waa hojjechuu akka dandeessu, waa jijjiiruu ofii keessa biyyas dhalootas jijjiiruu akka dandeessu barsiisa waan ta'eef ergaa guddaa qabadheen fudhadha jechuudha. Baay'ee gaariidha. Mee sadarkaa ogbarruu Oromoo kan duraaniitii fi kan ammaa wal bira qabne yoo ilaalle maal fakkaata? Mee duratti haalli itti kitaabonni barreeffaman kitaabonni ogbarruu afaan Oromoo akka itti barreeffaman qabu kan ammaa kunis akkas. Mee sana ilaalchisee wal bira qabdee gaafa madaaltu maal fakkaata? Relaatiivili akka muuxannoo qabutti inni durii fi ammaa gaappii tokko agarsiiseera jedhee yaada. Amma moor dhaloonni obbaraa dhufeera. Amala dubbisuus xiqqoo horachaa dhufeera. Isa durii caala. Wayyoo qaba jedhee yaada. Yoo amma yaadame gahullee baate jijjiirama qaba. Kanaaf ammas wanta ni gorsu akka nama barate tokko kan beeka tokkotti dhaloonni yoo barate yoo dubbise waa irraa immoo fuudhee immoo jireenya isaa jijjiiruu danda'a jedhatan akka kanaatti lafa kaa'achuudha. Barreessitoonni hedduun yeroo kaasanii barreessitoonni warri hangaftee haalota ulfaatoo ta'an keessa sirna yeroo sana siyaasa turanii haalota ulfaataa keessa ta'anii mul'ata guddaa arganii akka barreessaa turanidha. Haa ta'u akkasumas dubbistoonni akka jiranidha. Yeroo irraa kan immoo haalonni hundumtuu barreessuudhaaf mijatoodha. Haa ta'utii garuu teekinooloojii wantooti hundumtuu gara dijitaalaatti dhufuudhaan teekinooloojii wantoota akka sooshaal miidiyaan hedduun isaanii jiru waan akka tiiktookii, feesbuukii wantoota kanaan wal qabatee dhaloonni kuni hedduminaan dubbisuu irratti bobba'aa hin jiru. Kitaabonni akkasumatti barreeffamaa jira. Keessaa dubbistoota caala barreessitoota heddummatee jedhu ati maal jetta? Ergaan kun ergaa sirriidha. Baay'inaan akkuma ati beektu waa'ee kitaabarraa iyyuu adda kan isa godhu sooshaal miidiyaan akka tiiktook, feesbuuk taayim kiiliing jedheen fudhadhan akka kootti jireenya namaa kan akka hin taanetti dabarsu daareeshinii hin taanetti kan agarsiisu waan baay'ee kan irraa hin baranne kan si balleessu malee kan si guddisu kan irraa hin baranne jechuudha jedheen fudhadha. Baay'inaan kitaabonni barreeffaman hedduudha. Akkuma ta'ettu kan dubbisu immoo xiqqoodha sirrii mala. Kanaaf ammas kitaabonni barreeffamuun gaariidha baay'ee gaariidha jedheen fudhadha. Garuu sabni keenyas baay'ee bal'aadha. Unlimitedidha baay'inni keenya guddaa waan ta'eef guddaa yoo dubbisne waan hedduu irraa barannaa jechuudha. Kanaaf ergaa sooshaal miidiyaa waa tokko dabarsee hin ture namni yaada isaa sooshaal miidiyaatti waan baay'ee odeessa akkuma argitu sana jechuudha waan yaraa ta'e odeessa keessumaa wantani kitaaba koo kan keessatti fudhadhe keessaa namni sooshaal miidiyaa irratti ka'ee karaa tiiktookii karaa feesbuukii ani kana booda hin jiraadhu. Kun maal agarsiisa inni already waan xiqqoo harka isaarra dhabetti yookaan immoo chaalenjii harka isaarra ka'etti boruu kaasee hin jiru jedha. Akkuma jedhu immoo akkuma argitu sana of ajjeesa jechuudha. Kun anaaf gaaffii guddaa. Kanaan maal jechuun barbaade gara abdii kutannaatti kan nama geessu sana keessaa bahanii hin danda'ama nan danda'a yoo har'i bor miti isa jedhu sanatti namni yoo xiyyeeffate yoo dubbise yoo hojjete hojiin baay'ee murteessaadha. Yoo hojjete lafa yaada sana gahuu danda'a. Isaarra hin danda'amu wadee abdii isa kutachiisa sana immoo abdii isa sana argachuu ni danda'a jedhanii harka caalu hin danda'ama kan jedhutti amanaa jechuudha. Kanaaf dhaloonni dubbisuu qaba jedheen gorsa akka beekaa tokkotti nan gorsa jechuudha.
Mee jireenyi dachee kanarraa akka fiigicha ulee wal hirkaa fuudhuuti. Tokkoon dhufaa, tokkoon darbaa, wal hirkaa fuudhaa deemta. Namni tokko biyya bakka bu'u, saba bakka bu'uu kan danda'u yoo barateef yoo dubbiseedha. Namni haguma dubbisu jabaata. Ati yoo kaastee turte hagan dubbisnetti namni beekumsa hin argatu. Kanneen sooshaal miidiyaa irraa beekumsa argachuu dandeenya. Garuu namoota meeqatu beekumsaaf itti fayyadama kan jedhu qorannoo mataasaa barbaada. Haa ta'utii dhaloonni kun immoo dhaloota kana gara dubbisuutti addunyaa beekumsaatti fiduuf bor dhaloota biyya kana nurkaa fuudhu jennee bakka buusuudhaa fi dirqama hawaasa kana irratti yookiin dhaloota kana irratti bobba'anii addunyaa beekumsaatti fiduun dirqama. Kanaaf abbaan dhimmaa eenyu akkamittis dhaloota kana gara addunyaa dubbisuutti finnee beekumsa horachisuu dandeenya jettame. Abbaan dhimmaa waanuma mataa keenyadha. Dhalootuma ammarra jiru kana jechuudha. Jenereeshinii ammaa jechuudha. Sirrii madaan. Otuma waggaa hedduu ilaalin eeguma nuti dhalannee waan baay'ee agarreera. Dhaloonni durii akkamitti akka dubbisu, dhaloonni durii akkamitti akka hojii isaa jaallatu, dhaloonni durii akkamitti barumsa isaa jaallatu waan hubannudha. Reelaatiivli inni amma irra jiru immoo akkuma argitu gaaffii guddaatu jira. Namni maafan baradhaa, maafan dubbisaa, maafan jiraadhaa irra ga'eera jechuudha. Inni kun akka badu ani akka kootti namni yoo barate yoo dubbise yookaan immoo yoo hojjete boru biyya kanaaf yookaan immoo dhaloota bor dhufu sanaaf waa lafa kaayee darbuudha ani gochuu qabu jechuudha. Garuu onarraa namni tokko yoo har'uma abdii kutata'e boruun akkuma hin danda'u yoo jira taanaan ibinnoot dhaloota boruuf miti ofii isaafuu jiraachuu hin danda'u jechuudha. Dhaloota bu'aa buusuun hin jiraatu. Kanaaf maalan gorsaa namni kamiyyuu abdii akka horatu akka danda'amu yoo irratti dukkanaa'ee jira ta'e immoo boroo ifuu akka danda'u. Kana hunda gochuuf immoo xiyyeeffannootiin waan gochuu qabu godhee argamuu akka danda'uun akka saba kootti nan gorsaa jechuudha. Tole. Daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan ogbarruu Oromooti. Keessummaan keenya irraa barsiisaa fi barreessaa badhaasaa Firisaa irraa waliin turtii gaarii gochaa jirra. Turtii fi haasaa waliin gochaa jirru irraa wantoota baay'ee hubachuu akka dandeessan abdiin qaba. Ammas waliin haasaan keessummaa keenya waliin qabnu kan itti fufutaa nu hordofa. Mee kitaabni kee kuni kitaabota jabaa namoota hedduu daandii irratti deebisuu danda'udha. Ati muuxannoo fi keetii irraa kaatee haalota rakkinoota bu'aa bahii hedduu si mudate irraa kaatee kitaabni kuni yoo barreeffame namootaaf muuxannoo ta'uu danda'a jettee yaaddeeti. Mee kitaaba kana haala kamiin dubbisaa biraan ga'uun danda'ama? Dubbisa kana yookaan kitaaba kana already ammaaf akkaataatti inni dubbisaa bira ga'uu danda'u keessaa tokko akkuma inni eebbaaf qophaa'ee jira. Eebbisaa giddu gala aadaa Oromoottidha. Guyyaan sammuu sanbata guddaa dura keenya jiru yookaan gaa'ee 30 sa'aatii 7 irraa kaasee bakka hayyoonni hedduun beektonni yuunivarsiitii adda addaa mootummaa fi miti mootummaa akkuma kana immoo beektota dipaartimentii adda addaa irra jiran akka naannoo kanarraas fagoorraas irratti argaman akkuma kana immoo barreessitoonni adda addaa muuxannoo hedduu qaban akkasuma seenaa deebisee kan wal jaallachiisu namni illee barreessuufis dubbisuufis kan nama kakaasu sagantaa guddaan irratti qophaa'e irratti fuuldura keenya kan jiru guyyaa gaafa 30 eebbifamaa jechuudha. Sattaansuudhaan akkaataatti dhaloonni hundi argachuu danda'utti akkaataatti namni hundumtuu dubbisee irraa argachuu danda'utti yeroo biraa sagantaatti dhaloonni bira ga'uu danda'u irra deebiin kan beeksifnu ta'a jechuudha. Eeyyen ati barsiisaadha akkasumas barreessaadha. Namni barreessuun duratti akkuma dura kaasee kitaabota hedduu dubbisaa. Erga dubbiseen booda beekumsa isaa erga gabbifatee booda ofii isaatii waan keessa isaa jiru yoo an barreessee dhaloota jijjiiruu danda'a. Bashannansiisuu danda'a, beekumsa kennuu danda'a jedhee waa barreessa. Kallattuma namni sun irratti bobba'eetu murteessa. Haa ta'uti mee kitaabota dubbisuutiin wal qabsiisee mudannoo natti qabdu jira? Kitaabota baay'inaan dubbisan moor baay'inaan carraa argadhe baay'inaan natti tolu kitaabota saayikooloojii akkamitti akka namni jijjiiramuu danda'u baay'een dubbisa. Keessumaa kitaaba The Resource
use the resource in your mind kan jedhu tokko jira. Kitaabota maal jechuudha reesoorsii sammuu kee keessa jirutti fayyadamu. Inni anaaf jireenya koo baay'ee jijjiira baasee maaliif yeroon sin jedhu inni anaaf yaadannoo gosa guddaadha jechuudha akkanii lakkaa sammuu keenya keessa waan guddaatu albuuda guddaatu jira. Albuuda eenyumtu baasuu hin dandeenye keessumaa akka biyyoota guddataniitti wantoota uumamee lafa irra jiru kan jiru sammuu keenya keessaa ba'a. Sammuu keenya kan immoo kan inni waan jedhame sanatti baasuu danda'u sana keessaa tokko immoo akkuma tammaatti kitaabota dubbisuudha. Kanaaf kitaabotanii dubbisee itti boqadhee isa fakkeenya keessaati isaan ammasiin jedhe keessaa tokko jechuudha. Use the resource in your mind kan jedhu anaaf reesoorsii guddaan sammuu koo keessa jira kan jedhutti waan amaneefi kun anaaf yaadannoo kooti. Kanarraan adda kan ta'e kitaabota dubbisee kun na mudateera jedhee ammaaf si ibsu garuu hin qabu. Tole kitaabonni hundi waan barreeffamanii mimmiidhaganii ba'aniif kitaabota nama barsiisan ta'uu dhabuu danda'u. Kitaabonni waanuma gabaatti ba'anii qofaaf miti. Sababni isaa mirgi maxxansaa eegamaa waan ta'eef namni kamiyyuu mirga bentaa eegamaa waan ta'eef kitaabota hedduu maxxansuu danda'a. Akka dubbisaa fi barreessaa tokkotti kitaabni tokko jabaadha jedhamuuf kitaabota qabiyyee akkam akkamii qabanidha. Ani kitaabni namni kamuu barreessuu danda'a. Akkuma jettee mirga dhasii firii maarkeettidha moor. Garuu namni gaafa waa sabatti baasu dhalootatti baasu of eeggachaa deemuu danda'uu qaba jechuudha. Dhaloota jijjiiruu danda'uu qaba waan ati barreessitu jechuudha. Qabiyyeensaa already waan inni qabaachuu qabu hundumtu beekamaadha kitaabni. Inni guddaan garuu wanta irratti dubbachuu barbaadu kitaabati bareedu dhaloota jallisuu hin qabu. Dhaloota qajeelchuu qaba jechuudha. Irraa baratee at least hundi keenya yokkuu beeknu namoonni keessumaa namni sadarkaa baruu barsiisuu keessatti jireenya keenya dabarsine barannee jijjiiramne waan ta'eef baranneetu karaa qabanne waan ta'eef barannee sadarkaa kana keenya waan ta'eef kitaaba aniif yookaan immoo dhaloonni barreessuunis dhaloota kan jijjiiru ta'uu qaba jechuu barbaadeen. Dogongorrii xiqqoon biyya hundaaf garuu guddaa waan ta'uufi waan goon hundaa of eeggachaa deemuu qabna jechuu barbaadeen dhalootaa fi ergaan koo kanadha. Mee gara xumuraatti yeroo baay'ee wantoota lama akka gufuutti kaa'u dubbistoonni. Gariin kitaabonni yeroo ammaa barreeffamaa jiranii alaan bareedu malee keessi isaanii bilchina hin qabu, cimina hin qabu. Ciminaan namoota dandeettii ogummaa sana irratti qabanii hirmaachisanii gulaalliin hin jiru. Namni hunduu calluma jedhee waan itti fakkaatu barreessaa. Kanaaf kitaabota dubbisuu aga dhiisutti geenye kitaabni jabaan kitaaba duriidha warri jedhan jiru. Gariin immoo lakki dubbisaatu hin jiru malee kitaabota gaggaariitu barreeffamaa jira jedhu. Ati yaadota kan lamaan kana keessaa mee kamiin deeggarta? Yaani lamaan saayyuu sirriidha akka kootti jechuudha. Yaadatti na gaafate tokko kitaaba namni waan itti fakkaatu barreessaa. Yaa emotional jechuudha. Waan itti fakkaatu ni barreessa. Carraan isaas akkuma jedhamu bal'aadha jechuudha. Kitaabni durii humna qabaa cimaadha inni jedhamu sirriidha. Amma immoo cimaan hin jiru jechuus immoo hin dandeenye baay'ee hayyoota hedduu fakkeenyu ta'an dhaloota jijjiiraa jiran maqaa namaa yoo dha'u baanne hedduutu jiru. Dimshaashessuu hin dandeenye sirriidha. Dhaloota gurguddaatu jira. Kanaaf abaluun barreessine otoo hin taane waan ani buusu suni waan ani barreessu suni dhaloota jijjiiruu danda'aadha. Keessumaa waan kitaaba koo kanaa keessaa ani ogummaan koo akkuma siin jedhe sana injineeringiidha. Carraatti birrii argannu hedduu qabna moor waanumatti beektu. Ani akka fakkeen guddaan na ta'u keessatti lammaffaani warri na hordofan jiraachuu danda'u shaggar interpreneurshippiin moor dhaloota baay'ee jijjiiraa jiru jechuudha. Qoba qabda yoo ta'e leenjii isaanii fudhadheera. Akkamitti akka namni waa uumee dhaloota barsiisuu akka danda'u sana jechuudha. Kana maal jechuun barbaade ergaa makoo gabaabsee yeroon dubbisu kitaabni duriif isa ammaatu waliin madaallee isa duriitu caala yookaan immoo isa ammaatu caala ta'uu hin taane dhaloonni duratti barreessan xiqqoodha. Chaalenjii guddaa keessatti barreessanii waan guddaas immoo fidatanii dhufanii. Ergaa kooti inni kun nammaa immoo dhaloonni barreessan baay'eedha. Dubbisaanis immoo ni xiqqaata jechuudha. Dubbisaan ni xiqqaata akkuma kana immoo kitaabonni immoo akkasuma jedhamee immoo
waan namni barreessuuf barreeffamus immoo ni jira. Kanaaf maal ergaan qonni guddaani egaa isa barreessummaa barreessa jechuu hin dandeenyu. Dhaloonni dubbisu garuu waan isa barsiisu waan jireenya isaa jijjiiruu danda'u adda baasee yoo dubbise ittiin jijjiirama jechuudha. Jedhu bitiree seexanni kan barreessa yoo dubbiste waan ta'e irraa baratta. Waan irraa barattu baratta waan siin taane immoo dhiistee bira darbitaa jechuudha. Kun anaaf ergaa gosa. Baay'ee gaariidha. Egaa dubbisaan osoo hin jiraatin barreessaan kitaaba yoo barreesse akkasumaan namoota wantoota hedduu badaa baajatatti ba'a yeroo keessatti gubata wantoota hedduutu qisaasa. Dubbisaa muufachiisuun gaarii miti. Dubbisaa muufatee tooratti deebisanii waan gaariitiin gatii kaffaluufiin dirqama. Dubbisaa ofii kunuunsuun gaariidha. Hanqinoota kitaabota keessatti mul'atan hambisuudhaaf kitaabota gaggaarii dubbistoota biraan ga'uudhaaf maaltu godhamuu qaba jettee yaadda? Hanqinoota hambisanii waan gaarii biraan dubbisuun dhaloota biraan ga'uun akkuma ta'etti ofiisaa namni barreessuun beekumsaan guutuu ta'uu qaba. Baay'ee immoo dubbisuu qaba. Akkuma jette ati wantoota sammuu kee keessa jiru sana beekumsa sammuu kee keessa sana jiru sana baasuu fi waan baay'ee dubbistee dhalootatti baasuu qabda. Fakkeenya tokko sii fudhadha. Fakkeenyaaf riisarchiidha baay'inaan nuti hojiin hojjechiinu riisarchii baay'een hojjedha hojjechiisnas riisarchiin waan haara piroobileemii sana furtee akkamitti immoo piroobileemii argattee piroobileemii sana maa'utu solvisa jedhu sana barsiisaa jechuudha miti akkas agarsiisa. Kanaaf dura piroobileemicha argattaa isaa booda immoo soluushinii barbaadda jechuudha. Maal jechuu barbaade kana gochuuf immoo riisarchiin lafaa ka'een hojjetamu. Baay'ee riferaansii hedduu dubbisuu qabda. Isaa booda immoo kan keetti immoo haaraa goote immoo uumtee baasuu qabda jechuudha. Kanaaf akkuma nama siin jedhee dubbiin nuyi dubbannu waan nuyi goonu dhaloota gufachiisuu danda'u hin qabu. Akka ergaa kutinni guddaan baay'ee of eeggachuu danda'u qabna jechuudha. Kanaaf isa kana gochuuf immoo waan gaarii saba keenyatti fudhannee ba'uu fi dubbisaan akka baay'atu gochuu fi waan sabatti tolu yookaan immoo mi'aawu waan dhaloota barsiisuu danda'u konteektii isaa yookaan immoo qabiyyeen kitaabni tokko qabaachuu qabu ragaa inni qabaachuu qabu qabannee dhalootatti yoo baane ni jaalatamaa dhufa jedheen abdii qabaachuu. Kanaaf an dubbisaan hin jiru innee abdii itti kutachuu hin qabnu jechuu barbaadanii kun hojiin keenya baay'ee murteessaadha. Wantoota hedduu kaasneerra waa'ee saba tokkoo afaan guunnee haasa'uuf seenaa saba tokkoo jalqabaa hanga xumuraatti kan ka'u dubbii nuti har'a dubbannu caalaatti seenaa nuti ofii keenya barreeffannee dabarruudha. Yoo fudhannee ilaalle duubatti deebinee abbaan Baayireeffaa seenaa Oromoo barreessaniiru Alaqaa Taayyeefaa Alaqaa Tsimeefaa sabni Oromoo kana jedhanii wanta dubbachaa turanii barreessanii dabarsaa turan qabu. Lameen biraa yookiin namni biraan yoo dhufee kitaaba sana dubbisu waanuma dubbise sanaan saba kana tilmaama. Sabni kun kana jedhee fudhata. Kanaaf kitaabonni nuti har'a barreessines labata boodaa dhufuuf murteessaadha. Saba kanaa maqsuu dandeenya qajeelchuu dandeenya seenaa saba kanaa. Dhimma kana irratti eenyutu abbintaa fudhatee dhimma qulqullina kitaabotaa keessaa kitaabonni xiinsammuu fi kitaabonni seenaa baay'ee murteessoodha. Sababni isaa labatatu dhaala labati gaafa dhaalu akkati barreessiteetti dhufee hubata. Seenaa nuun keenyatu dhaloonni borii dhufee dubbisa. Seenaa kitaabonni kaleessa barreeffaman dubbisneen har'a haasaa jirra. Yoo isaan dabsaniiru ta'e dabaa sana fudhanna waan saba kanaa jechuudha. Kanaaf mee gara fuulduraatti eenyutu dhimma mee caalaatti irratti hojjetee dhimma kana qajeelchuu qaba jetta? Sirriidha. Wantoonni dur barreeffaman sammuu dhalootaan jallisuu sirriidha. Waanuma beeknu baay'ee isaa yoo haasa'u baanne waan hundi keenya beeknudha jechuudha. Moor garuu xiyyeeffannoon keenya maal ta'uu qaba? Xiyyeeffannoon keenyi tokko isuma duratti barreeffame sanallee irra deebinee qorachuu danda'u qabna akka qo'attu jechuudha. Waan jallatee barreeffame sana jechuudha. Baay'inaan haak ta'ee wanti okatee seenaan immoo jallatee barreeffamu hedduutu jira. Kanaaf ani immoo yookaan immoo sabni beektonni immoo wantoota jallatee sana deebisanii qorachuu danda'uu qabu jechuudha. Lammaffaan gara fuulduraatti maal gochuu qabna? Nuti waan qulqulluu waan sabni boru dhaloonni boru dhufee itti baratu ittiin jijjiiramu
lafa keenya darbuu danda'u qabnaa jechuudha. Keessumaa inni kitaabni akka saayikooloojii yookaan xiinsammuun jedhu kuni baay'inaan kitaabota namni ofiisaa irratti hundaa'ee waa hojjechuu akka danda'u, waa uummachuu akka danda'u. Rikomendeeshinii qonni guddaan dhaloota barsiisa. Akkasiin yoo qabatte asii yoo baate konfidensii yoo horatte abdii kutachuu yoo baatte jireenyi keenya jijjiirama kan jedhudha. Kuni boor dhaloota baay'ee garatti jallisuus hin qabu. Abbaan jijjiiramuu barbaadu in hojjeta irraa fudhata. Garuu kitaabota seenaa irratti of eeggannaa cimaa barbaachisa jechuudha. Of eeggannaa cimaa barbaachisa. Kanaaf barreessitoonni inni caalaa hayyuu gurguddoonni jiru. Isa kana yeroo godhan waan boor dhaloonni qabatanii ittiin immoo seenaa gaarii jedhanii ittiin odeessaa yookaan immoo barachaa jiran ta'uu qaba jedhanii ergaa koo dabarsaa jechuudha. Tole, qabiyyeen kitaaba keetii mata dureen isaa milkaa'inni kee murtoo keetii jedha. Qabiyyee waliigalaa isaa caalaatti ergaa dabarsuu jettume maali? Akka waliigalaatti kitaabni kun ergaa inni dabarsu maali? Ergaa inni dabarsu akkuma silesii kaasee interpreneurshipidha baay'inaan. Akka namni ofitti amane waa uume waan uume sana immoo itti cichuudhaan galmaan gahuu akka danda'u qabu. Akkuma beektu sila akkuma haasofne sana yeroo irratti hundaa'eetudha. Fakkeenyaaf dhaloonni amma lafa jiru konfidensii hin qabu. Nan danda'a kan jedhu hin qabu. Waanumatti argitu baay'inaan idduma taa'etti yeroo isaa dabarsaa oola. Inni yeroo isaa akka hin gubneef ofitti amane xiqqooma qabu sanaatiin yoo jalqabee boorummoo nan danda'a guddatee dhalootaaf ofirra darbee fakkeenya sii ta'a. Fakkeenyaaf ani barani Somaaliirraatii ari'ame sana hin danda'ame jedhee propoosaa xiqqoo hojjedhee siin jedheera. Ishee sana har'a yoo birrii 500 keenye ji'a yookaan waggaa 3 booda immoo kan 500 keewwadhee propoosii kaa'ee hiriyoota koo maradhee waaqaaf haa galatu warra 500 sun gara miliyoona kaapitaala guddaa ta'e dhaloota hedduu fi miindaa kan falaa jirra jechuudha. Miindaa jechuun carraa hojii uumne irra jechuudha. Maal jechuun barbaade namni har'a homaa hin qabne tokko homaa harka koo hin jiru jedhu sun waggaa muraasa booda immoo yoo ofitti amane dhaloota hedduuf carraa hojii uumuu danda'a jechuudha. Guddisuu danda'a, guddachuu danda'a isa jedhudha. Ergaan kitaaba koos kanumadha kan inni qabu jechuudha. Tole, baay'ee gaariidha. Gara xumuraatti dhaamsi qabdu yoo jiraate? Dhaamsa ni qabu. Duraan dursa carraa kanatti fayyadame isiniinis baay'ee galateeffachaa kitaabni kun galma gahinsa mul'ata koo kanaaf kan gatiin faana kan falaa turan hedduudha. Maqaa isaanii abaluu jedhee ibsuu baadhe bakkuma jiranitti baay'ee naaf galatoomaa jechaa sabni koo baay'inaan moorgaa barsiisaa yuunivarsiitii ta'uun koo namoota hedduu na beeku. Kan na beekus kan na hin beeknes fagoof dhiyoo kan jiran carraa kanatti fayyadamanii dhufanii guyyaa kana na bira akka dhaabatan eebba koo kana akka na wajjiniin hirmaatan akkuma kana immoo warri namoota hedduu bira geenyerra isaan kunis warri nuti bira hin geenyes dhufanii gammachuu koo kana akka na hirmaatan ergaa kooti. Kan biraa kitaaba kana namni bakkuma argatutti argatee yoo dubbisee itti fayyadame jireenya isaa masmara yookaan immoo karaa qabsiifachuu ni danda'a. Ergaa koo dhaama galatooma. Daawwattoota keenya turtii barsiisaa fi barreessaa Badhaasaa Firisaa waliin goonirraa waan baay'ee akka hubattanii fi itti akka gammaddan abdii kooti. Gamanumaan 30 bara 2016 galma giddugala aadaa Oromootti sirni eebba kitaaba barsiisaa Badhaasaa milkaa'inni kee murtoo kooti jedhu. Kitaabni kun akkuma rattaasaa turre kitaaba xiinsammuutii dhaloota ammaa kana dargaggeessaa abdii muratee akkasumas abdii qabu immoo daandii hedduu namatti agarsiisuu kan danda'u akkasumas muuxannoo jireenya ofiisaarraa ka'een barsiisaan kun kan barreessee fi kitaabota hedduu wabeeffachuun hayyoonni hedduun irratti hirmaatanii kitaaba barreeffamee dubbistootaaf dhiyaatedha. 30 irra deebi'uudhaan galma giddugala aadaa Oromootti sa'a 7 irraa kaatanii
deemtanii akka eebbisiistan guyyaa gaafa sanaa Hayyoonni Yuunivarsiitii hedduun kitaaba kana qaacessuudhaan daawwattootaaf yookiin hirmaattota sagantaa gaafa sanaaf ni dhiyeessu. Akkasumas sagantaan saaqinsaa waldaa barreessitoota Oromoo hoogganaa isaatiin haasaan ni godhama. Kanaaf guyyaa jedhame sanatti sagantaa bashannansiisoo hedduutu jira. Walaloo, diraamaa gaggabaabaa, qof dubbii yookaan monoloogii, qaacessa kitaabaa, wantoota hedduu kottaatii itti bohaaraa kitaaba kanas dhiyaachuudhaan eebbisiisaa bitadhaatii irraa hubadhaa irraa baradhaan gamanumaan dhaamsa keenya gara xumuraatti wanti jettu hin jiru yoo ta'e daawwattoota keenyatti nagaadhaan mannee adda deemnu. Galatoomaa ulfaadha. Tole qophii kana qopheessuun kan isin faana ture ani Odaa Abtaamuutii gama ogummaa kaameraaf teeknikaan Tole Saabultii nu faana ture nagaan tura.